dhaloota akkamiitu uumame? Sirnoota Arabaa, sirnoota Faranjii, akkasuma immoo sirnoota nafxanyaatiin aadaan Oromiyaan irreecha ganaati akka waliigala addunyaatti kabajamaa. Tokkoffaa irratti irreechi maal arras taanaan irreechi irree keenya, irreechi irree Oromooti. Irreechi ibsitu eenyummaa keenyaati. Irreechi iddoo itti Oromoon fi Oromoon wal ga'ee itti wal argee itti rabbii isa galateeffatu malee iddoo shirkii fi iddoo haraami fi cubbuun adda addaa. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii seenaa tuubii nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakkumaa fi lafa isin jirtanittis naa qaqqabu isiniin jecha walirraa leebbannee turre walitti deebinee jirra. Ani seenaadha. Seenaa tuubii hundumti keessanuu bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa isin naa qaqqabu isiniin jechaati. Irreechi uummata Oromoo biratti kabajaa fi jaalala guddaa kan qabudha. Ayyaana uummanni Oromoo qabu keessaa ayyaanni irreechaa ayyaana baay'ee guddaa fi baay'ee beekamaa, baay'ee kabajamaa fi jaalatamaadha. Baga torbee irreechatiin isiniin ga'e isiniin jedha. Guyyaa irreechatiinis nu haa gahu. Irreechi shirkiidha, irreechi maalidha, irreechi maalidha kan jedhani ni jiru jechuudha. Kuni karaa ittiin Oromoo cabsan, karaa ittiin Oromoo balleessan malee iddoo sanatti dirqama dhaqiitii bishaan sanatti irreeffadhu, dirqama marga baadhu kan jedhu hin jiru jechuudha. Oromoon kutaa hundarraa walitti dhufee sabaaf sablammii hundillee walitti yaa'eeti iddoo itti aadaa isaa eenyummaa isaa calaqqisiifatu malee iddoo itti shirkii yookaan immoo wanti adda ta'e tokko wanti hojjetamu hin jiru jechuudha. Iddoo sanatti kan jedhamu yoo jiraate maanguddoonni ni eebbisu. Eebba kanarraa hafe wanti biraa wanti godhamu wanti shirkii wanti cubbuu wanti adda ta'e tokko hin jiru jechuudha. Kana akkasitti hubachuu tu barbaachisa. Kuni dirqama miti, deemuunis dirqama miti, irreeffachuunis dirqama miti. Nan ilaallatu kan jedhu Oromoon saba bal'aadha, saba guddaadha. Ganaa immoo gara fuulduraatti yoo Waaqayyo jedhe gara fuulduraatti Oromoo ta'ee nama Oromooti miti gara akka addunyaatti irreechi guyyaan ayyaanni Oromoo yookaan immoo ayyaanni irreechaa ganaati akka waliigala addunyaatti kabajamaa jechuudha. Ammas yaa ta'uuti sadarkaa gaariirra jira. Jaarraa hedduudhaaf waggoota hedduudhaaf karaa sirnoota adda addaa sirnoota Arabaa sirnoota Faranjii akkasuma immoo sirnoota nafxanyaatiin aadaan Oromoo yookaan immoo irreechi Oromummaa balleessuuf jaarraa hedduudhaaf yaalamee jira. Garuu baduu hin dandeenye. Kana boodas akka hin banne immoo abdii qabna. Maaliif jennaan dhaloonni amma jiru dhaloonni amma dhalachaa jiru kuni dhaloota asiin deemi yookaan achiin bahi jedhaniiniti waan itti himan sana yookaan immoo waan namni itti fee baatee deemu miti jechuudha. Dhaloota ofiisaati argee dubbisee dhaga'ee waan itti amane godhu jechuudha. Akkasumas immoo waan isa fakkaatuu fi waan ormaa dhaloota adda baafatee beeku jechuudha. Dhaloonni qubee kuni dhaloonni amma dhufaa jiru kuni jechuudha. Kanaaf jennaan namoonni irreecha baduu qaba, irreechi nun ilaallatu, irreecha akkasii jedhaniitiin wanta adda addaa baay'ee dubbachaa jiru jechuudha. Suni garuu kana boodatti wanta milkaa'u miti. Amantaa da'oo godhatanii namoonni tokko tokko immoo siyaasa isaaniitiif jecha Oromoo fi Oromoo wal nyaachisuuf namoonni ajandaa godhataniitis deemu jiru. Ajandaan kunis ajandaa diinaati. Kunis hin milkaa'u. Kanaaf jennaan ammas arras taanaan irreechi irree keenya, irreechi irree Oromooti. Irreechi ibsitu eenyummaa keenyaati. Irreechi iddoo itti Oromoon fi Oromoon wal ga'ee itti wal argee itti rabbii isa galateeffatu malee iddoo shirkii fi iddoo haraami fi cubbuun adda addaa itti hojjetamu miti jechuudha. Kanaaf jennaan hundumti keessanuu jaalattoonni Oromoo kan taatan jaalattoonni irreecha kan taatan akkasuma immoo jaalattoonni Oromiyaa fi Oromoo kan taatan warroonni Oromummaa qabdan hundumti keessanuu irra deebiidhaan baga guyyaa